خلينا ريتاتن سبسكرايب قدا فيديو كنا مو نما يدو براك جو لايك ودو هندقتنا لقى قافين تيجي تنجل قباتن نمون هندي سقافتن أتفوته يوفوته إلمانوني قبدا مي غافي تنا غرب هوتتي دي بنا غافي براتنا جل قبنو أيه إرجعتيه تفو غافي تنو براتي نقلا غافين أماس نمون هدون سقافة جاجرن أتي إيسر دلته أمو إيسر جرات Akuman kanan duro isini fime ture ani kanin dalade godina hararge lita ana habro nannawo magala galamsatti ganda argamu ganda cappe anani ganda jamutten dalade anga umrinti wagga sagal keessatti achuman ture samboda mo wagga sagal boda achuma godina hararge lita khessa nannawo kilometer dibba fudani bakadalo takhira kan fagatu magala hirna nannawo jamutten gudde so amma mo kanin jiradu magala Cairo biyya Egypt tin jirade chu jalqaba bira kumla mafqud jarra jalqabe غافين إتيان تو أمو أتي أبليم ميكا قبدا tolega harmen tiya khuda tokko dese isan kessa amma kan lubbun jiran ana dabalate dira furu fi dubarti lama wal magalati obleyan dubarti lama fi dira sadin qaba jechu tolega غافين برا أتي يوم بيتي ديبيتا جتي ani osoo haalli naaf mijaa'e wanni barbaaduuf biyya beesun namni tokko waa yaadee biyya bahuu qabaamti wanni sun yoo naaf mijaa'e ammallee biyyatti deebi'uu numan barbaada jechuudha. Jetti. Ati fuulduraafoo biyyatam jiraachuu barbaadda? Ani biyyatti nan jiraachuu barbaadu biyyatiyya Oromiyaadha. Garuu akka nama keessa jiruu fi dirqamni jireenyaa akan biyyoota lixaa jiraachuuf hawwuuna dirqisiisaa jira. Ani haalan amma keessa jiru irra dhaabbadhee biyyatti nan fuuldura keessa jiraachuu barbaadu odeeffannoo irra dhaabbattee biyyoota jiraachuu barbaadu filattuutu jiraamti. Kanaadaa yookaan Awustiraaliyaa yoon deemee achi jiraadhe kaayyoon ani fuuldura qabu milkeessuudhaaf naaf mijatti jeeti yaada. Barumsa akkanaa kana kan nu qooddu eenyutu fakkeenya siif ta'e? jalqaba irratti namni fakkeenya naaf ta'e Mustafaa Aagaa nama jedhamudha. Nama afaan Arabaatiin waa hedduu barsiisuu fi hedduu jaaladhuudha. Namni fakkeenya naaf ta'e Mustafaa Aagaa jette namni kun akkamitti siyaasa harkisuu danda'e akkamitti akka ati isa jaalattu si godhuu danda'e? Namni kun akka ittiin harkisuu danda'e akkaataan inni itti dubbatu akka motivational speakeroonni itti dubbatan qofatti osoo hin taane haasawni isaa gara gorsatti irra dhiyaatau. So irra guddin bifa gorsaati waan namaa dhiyeessa jechuudha namni kuni. Anillee yoo sirriitti ilaaltanii jiraattan viidiyooleen ani hojjedhu gara gorsatti irra dhiyaatti. Sababa kanaatiif namni kun hedduu na harkisee gara waan kanaa akkan seenu sababa naaf ta'eef. Gaafiin tiyyatan bira kitaabolee akkam dubbiftaati? Tole gaafa duraa tokko kitaaba hin filu ture. Hundanuman dubbisa ture. sababa kana kitaabota hedduu jalqabee fa'aa natti tolu dideetiin karatti dhaaba ture. Boodarra garuu kitaaba akkamiyoon hin dubbisne fayyada yookaan caalatti gammachuun dubbisuu danda'a waan jedhu yaaduu jalqabe. Kitaaba ilaalcha kiyya jijjiiruu danda'an jee yaadu filadheetiin dubbise jechuu kiyyaa. Gaafiin bira ati guyyaa akka malee gadditanii qabda? Jireenyi ilma namaa kun guutumaan guututti bu'aa fi bahiidhaan kan guutame gammachuu qofa osoo hin taane gaddinis qaama jireenya ilma namaati jechuudha. So kanaafu yeroo hedduu gaddeetiin beeka akkuma nama kamittuu garuu guyyaan akka malee gaddee tokkotu jira. Yeroon isaa jalqaba bara 2015 keessa natti fakkaata. Guyyaa tokko hoteela wayii seenee anaa nyaata ajajee eegaa jiru bilbilli narratti bilbilame. Obboleettii xiyya guddootu naaf bilbilee ture gaafan kaasu boo'ii jirti. Hedduu rifadhe maali jennaan obboleettiin xiyya biraa akka malee dhukkubsatte naan jedhanii waan lubbuun jirtu hin se'uu naan jette. Bakka anis hedduu takka rifadhee bakka hin taa'u sanii ka'uun dadhabee. Wanni akkasitti na rifachiise obboleettii xiyya sanuma dura bilbilaan dubbiseetiin ture tanuma silaa dhukkubsatte jaantanaa'u. San booda gaacharraa kaanee deemnee obboleettii xiyya guddoodha wajjini. Gara kiiloomeetira 100 wayii gaafa deemnee achi geenyu lubbuun numa jirti garuu hedduu dhukkubsatte yeroo keessaa akkasitti dhukkube. Guyyaan hedduu rifadhe guyyaa sani. Tolega subscriber keenya tokko inninis hordofuma keeti waan tokko eegaluuf maaliin godhuu qabaa jedha. Tole gaafii bareeddudha waan tokko eegaluuf maaliin godhuu qabaa? Waanuma fedhee eegaluuf jalqaba irratti fedhii waan eegaluu barbaadu sanii sirriitti qabaachuutu dursa. Waan fedhii isaa hin qabne tokko dandeettii isaa hanga fedhee qabaattellee galma gahuun hedduu tokko ulfaata.
fedhinnaa waan tokkoo qabaannaan dandeettii isaatu yoo qabaachuu baatte adeemsa keessa dandeettii horachaati deemta. Wanni ati jalqabuu barbaaddu sun waan jireenya kee jijjiiru ta'uu isaa yoo itti amante wanni eeydu tokkollee hin jiru yeruma keessa jirtu sanatti ka'iitii jalqabin siin jaa. Qaamni biraa kan dhimma keetiif si caalaa rakkatee dhufee si eegalu gonkumaa hin jiru beekee waan namaaf taa'u biran taa'anii jaa Oromoon. Hanga teessee waan san jalqabuuf yaadaa jirtu kana osoo gaafa dura yaadde san jalqabde arraan tana bu'aa waan sanii arguu jalqabdee jirtaa beekee. Akka ati waan kana gaafa jalqaba waan kana qabattee sooshaal miidiyaa irratti ol baatu namni jecha hin taane siin jedhe ni jira. Tole ani gaafan gara sooshaal miidiyaa kanatti dura hojii kana qabadhee ol bahu namni hedduun akka ajaa'ibatti na simate. Garuu namni tokko tokko ni jira hanga feete waan gaarii yoo hojjette ifiifillee yoo nama gaarii hanga feete taate waan ati hojjettu kan sirraa hin gammanne numa jira beekee. Wanni sirriitti hubachuu qabnu tokko immoo ilma namaa kana hunda gammachiisuu gonkumaa hin dandeenyu beekee. Ayyee tole gaa mee anoo akka kee kana ta'uudhaaf maaliin godhuu qabame? Akkana ta'uuf ani fedhii qofa si barbaachisan siin jaa. Akkuma reefuun tana jeetti muuxannoo fi dandeettiin adeemsa keessa waan dhufanidha. Wanni nuti haasofnu waan haarawaa miti bara. Waanuma guyyarraa dhageenyu fi waanuma guyyarraa agarru. Sanuma jijjiirtee namoonni akkamitti irraa baratuu akka danda'anitti sheppi gootee namootaaf dhiyeessuu jechuudha. Waan ofii dubbiftee hubatte tokko namoota biraa hubachiisuu jechuudha. Wanni guddaan garuu chaalenjii kana keessatti si mudatan hunda akkamitti irra dabruuf qopheessiteedha. Fedhinnaan ati waan kana godhuudhaaf qabdu hangam takka geessedha. Hayyee ati yuutuubni qarshii siif kafalee ni beeka? Okay, asirratti ilaalcha hedduun keenya yuutuubarootaaf qabnu tokkotu jira. Namni tokko yuutuuba banatee viidiyoo maxxansinaan waanuma maallaqa hammaarratu seenaa. Namni tokko yuutuuba banatee maallaqa irraa argachuuf hedduu takka laffa'uu isa barbaachisa. Bu'aaf bahii hedduu keessa dabra. Keessattuu chaanaala barumsi irratti dabru akkanaa kanarraa maallaqa argachuun hin yaadamu. Namni keenya bakka barumsi irraa argamuu fi bakka wanni gaariin jirtutti argamuu waan hin barbaanneef yoon maallaqa barbaade arrumaan tana yuutuuba dhaabuu kiyya. Namni tokko Oromoo ta'ee yuutuubi irraa maallaqa argachuuf waa lama godhuudha qaba. Tokkoffaan nama arrabsu, lammaffaan ammoo afaan biraatiin hojjechuu. Afaan Oromootiin barsiisee yuutuubi irraa maallaqa argadhaan waan hin yaadamne. Gara gaafii keetitti yeroo deebi'u ani yuutuubi irraa takka sumnii cabxuu argadheen beeku. Yuutuub qofarraa osoo hin taane ani sooshaal miidiyuumarraahuu takkaa callaa argadheen beeku. Gaafa ati gara sooshaal miidiyaa dhuftu namoonni akkamitti si simate yoo? Waaw, dhugumatti akkaataan itti gaafan dura dhufu na simattan hedduu natti tole. Yeroo gabaabduu keessatti jaalaltii isin natti agarsiiftan hedduu tokko na gammachiise. Yeroo muraasa keessatti namoonni hedduun sabiskiraayib gootanii na jajjabeessaa turtan. Garuu haalli sun akkasumaan itti fufuu hin dandeenye. Sabiskiraayibara hedduun qabaa garuu viidiyoon kiyya hin daawwatamu. Gamanumaanuu kanneen hanga irraa gara sooshaal miidiyaa garaagaraatiin na hordoftanii na jajjabeessaa turtan hedduu tokko ulfaadhaa. Kanneen yaada fi qaamaanis na bira dhaabbattan hedduu tokko galatoomaa. Gaafii ati imala gara milkaa'inaa keessatti nama gaafachaa oltu tokkoon si gaafadha. Kaayyoon kee inni ganamaa maal ture? Hangam takka si milkaa'ee kaayyoon kee sun? Gaafii bareedduudha. Ani gaafan xiqqaa doktora fayyaa ta'uun barbaada ture. Akka malee jaalachuurraa kan ka'e gaafan elementarii baradhu hiriyoonni kiyya doktor jaaniin na yaamuu turan. Sababni ani doktorummaa kana itti filadhe immoo harmeen tiyya gaafa lubbuun jirtu sababa wallaansa gahaa osoo hin argatin duuteefi. Namoonni keessattuu haadholiin sababa wallaansa gahaa dhabuutiin akka hin duune sababa ta'uun barbaadaa yaada jedhurraa hin ijoolluma marraa ka'ee doktora ta'uu hedduun barbaada ture. Garuu sababa garaagaraatiin hanga ammatti osoo naaf hin milkaa'in ture. Fuuldura garuu akka naaf milkaa'u abdiin qaba. Ayyeega gaafii ati reefuun tana karaa boodaa irratti yoo gaafatte yoo jette sanii si gaafadha. Ati fuutee yoo fuute ilmaanoo meeqa qabdaa? Fuutee jirta ilmaanoo ni qabdaa yoo qabaatte ilmaan meeqa qabdaa? Gaafii tana gaa namoota hedduutu na gaafate. Fuudhatiin jira haadha manaa hedduu jaaladhuu fi nama cimaa taateen qaba. Nama waan hin hojjedhu tana hunda keessatti na duuba dhaabbattee sappoorti na gootu nama ajaa'ibaati haati manaatiyya. Ilmaan ammoo ammaan dura hin arganne fuuldura yaadu jira du'aa godha. Gaafa xiqqaati uummateeti moo abbaa keetiitu mana barnootaa si geessaa ture? Ani abbaan kiyya gaafan ani xiqqaa umriin tiyya waggaa tokkootti narraa du'e isan beeku hin agarre jechuudha ani osoo aniif hin barin du'e jechuudha. Harmeen tiyya ammoo ana daa'ima umriin tiyya waggaa 8 narraa duute isaan lameenuu daa'imummaan hin dhabe jechuudha. Garuu jalqaba mana barumsaa tannan itti ummaa tiyya rabbi rahmataa godhuufi. Gaafa keenyaa naannawaa ani itti dhaladhe san kutaa 0 waan jedhamutu jira.
ishiitu kutaa 0 san geessee na naqe jechuudha. Ye itti dabalee wanni nan sin gaafatin yookiin karatti hafte hangaan dubbadhuun bahu yoo tajjattu yoo jiraatte asumaan yaada kee dabarfachuu dandeessa. Gammanumaanuu namoonni kitaabni kun bareedaadha yoo dubbiftee hedduu si fayyada jettan yoo eeruu naaf kennitan hedduutu akkanatti tola. Namoonni kitaaba soofti koppii takkaa'u PDF haa ta'u takkaa'u kitaaba mataa isaa naaf erguu dandeessa yoo jiraattan galata guddaa na biraa fi rabbi biraa illee argattan. Karaan biraa kan ittiin kitaaba afaan Oromoo babbareedaa ijoollee teenyaa ammaan tana barreessaa jiran kana karaan itti argadhu yoo kan jiraatu taate eenyuun qunnamee eenyurraan akkan argachuu danda'u biyyeen jirutti akkamitti akkana dhaqqabuu danda'u namoonni haala naa mijeessuu dandeessan galanni kiyya hedduu guddaadha isin jechuu barbaada. Asirra dhuftee gaafii deebiin hojii godhuu keetiif hedduu takka galatoom. Gammachuun teessa yeroo mara isiniif haa asheettu kan arraa kanuma barumsa guddaa akka irraa argattan shakkii takka illee hin qabu. Viidiyoon kun nama hedduu akka dhaqqabuuf laayikii godhuu hin dagatin.